waan nama jaalannu arrabsina si jaalanna. Si kabajnyaate obboleetii teenya nurraa fagaachuun taatu akka fedhe ta'us humni kun ajaa'ib irraa muran ati teenya keessa kuttee ta'a abbaa keenyaati obboleetii teenya. Saniifuu bakka guddaa sii qabna sii galee ati karaa taanatti hin fudhatini. Arraas teenya boruus teenya ati tana harargee keessaa Oromoo keessaa tana harargeeti. Handurtite harargeettee waalamte harargeedha kalaasonni biraa jirtu. Bakki harargee waa akkattee jaanii wanni oofannis hin jirtu. Aarri waan goonaman goonen qabu. Maayikin irraas boru. Mee isii tana keessaa bakka biraa isaatti mul'ata. Ana amma hattaa qeessisii kun harargee na fakkaata wallahi. Isuma dhugaadha. Musa isa kamita ture amata lama dura na fakkaatti. Maali jenni taa'u jiraniiti isaanii itti bilbileetiin nyaataan godhu jira taa'ii nyaata haayimaa keessi nyaata godhu ni beektaa hin jenni. Wallahi billahi si jaatu biduu ati beeku. Nyaata godhu ni beektaa sana baakii jedhaanu aktivistiidhaati nyaata godhu beektaa jedhama jechuudha. Eenyuun osoo itti yaadatan harargeetti barwee amata sagaleetti nyaata godhu eegallaa. Ishee rumaan cabeewu. Gidee kophaa jirtu akkasittiiti gidee maal isin himu waan biraa. Waa namumaa hubachuu dadhabee bifa namu miira qabaa beekta. No maal beektaa musaa isin isaa dagannee beekta. Atumaan jala keenya soo jala biraan dubbanne justice to nasihaa jaafoo nasihaa justice justice to nasihaadha. Walla justice to nasihaadha sunis quba qabaadhaa. Mucoota nyaakamatti daangaan dabaranii rasaasanii nanurraa fudhisanii justice to nasihaa jaaftu as deebii yaada kana dootis interview yaa kamatti justice for nasihaa Dr. Keria dubbat no nasihaa isin deebisee rafu ture fakkaate eeguman ture. Assalamu alaikum jirtani. Wa alaikum salam. Jira jirtu. Yes. Okay, inaan qabu yoo jiraatu sagaleen kiyya yoo jiraate ni jira sagaleen kiyya. Okay. Ni jirtu. Okay, walumaa galatti irra deebi'ee ibsuullee hin barbaadu. Walumaan nama miidiyaa kana fayyadamu yookaan miidiyaa kana hordofu kanarraa isanillee nama takka dhugaa dubbachuudhaaf irra deebi'ee bal'isuuf namni hundi ni beeka. Nan barbaachisu maakii jechuun akkuma beekamu ijaa fi gurra uummataa akkasuma sagalee uummataa akkasuma yeroo anaa fi namni biraa fakkaata akka xiyyaa gurguddaan taa'utti nama gadi ba'ee yeroo sagalee Oromoon barbaadutti sagalee ta'uudha. Beekamteedha yookaan immoo nama akkanumatti jechuun dhumarra usteet nama arrabsitee yookaan bifa tokkotaadhaan gamanan dhufne waan beekamaadha waan bareedaadhaan kan garanna dhuftee jechuu barbaadeeti namni irra deebi'ee ibsuun nan barbaachisu tokkoffarratti sagalee uummata Oromooti ijaa fi gurra uummata Oromooti akkasuma immoo ijaa fi gurra uummata Oromoo akkasuma nama rakkataa akkasuma miidhamaa fi dhibamaallee yoo ifillee dandeessu gargaarte akkasuma nama biraallee gargaarsisu paawura nama gargaarsisu kan qabdu jechuudha akkasuma isin tun maakii Orooti intala sabaati walumaa galatti intala sabaati. Sagaleen kiyya ni jira. Ni jira. Baakash sagaleen kiyya ni jira. Okay, kanaafuu jechuudha wanni miidiyaan kana gubbaarratti namni miira keessa nama galcha MG dhaggeeffadhu namni komantiin miira keessa nama galcha namni karaa meebii karaa bultii isiitiin itti dhufuu danda'an akka nu baddetti jechuun meebii immoo yookaan immoo karaa haadha abbaa ifiitiin namatti dhufuu danda'a gaafa kana namni miira keessa galee isa namnummaan gantummaan irraa dhaladhee akkana akkamiin na godha jettee miira keessa galtee waan san darbatte malee hammeenyaa fi mitii jeetii yaadiyaan akka kiyyatti garuu walumaa galatti namootni aaranis ni jiran waan ta'eef jecha dhiifama isiillee gaafattee atillee dhuftee wallahi waan kana dubbachuun wallahi waan bareedaadhaan jaa kanuma miruma keessa galtee jecha san jettee jeetii yaada malee hammeenyaa fi miti eessayyuu nurraan dhayitu jechuu barbaadeeti. Thank you keessan. Waa'ee na siyaasanii akkam jettan? Arbaan kana mana alaas mana usaati goona jennee sunduras mana kiyya ni goona. Saadeenyi?
Ustaz Hamzanis ala da malisatini banaje sundura ska khini plana khini ni kamna min plana su sigurana. Thank you khairiyat ya TC jalto akam interview ya gartana fakati. Naga akam jirtan fayyada no yani kimash mutun do fe ga interview fitatte dumarra ma akam dalaga fi sun ni forda sifakati gidinaltu. Umanje to kam jawate ay akasiga dalaga te sanati senu no lo ni inshallah rabbi mara kongo nunde ni bende si werwana wolu magal te ni ifde ke fa chura wale wata konde be chira bi don balloda wanda ke fitara wange amma ge da ya tifada maki na mun darabe khati me wanda kalamu yi me dis لما كنت تيسيني بخدي أنا كاكا أكان بخدي لما كنت تيسيني بخدي يا جرو نيجي يا سره نتفق أنا جرو نتفقاتو يا أجرسيفنا أتجوز أنا نبي نملي معكي الرامي معكي سوشيال ميديا خنا رتي إلا خنا وصلنا تندون دين وسوشينس جتشوتا نما دستيه بتشوتا نما وعندي لذا كهيس وصون جهين معكي تركبيرو أسلوفترا وجندرة ولسبينا حالا نسولي ديانا هجري ولي كبني دي مستوري أمو يرون أمو هنتاو نجتلي جتشون هو كنجو so wali sindabne hali jirenya adan naman fagesa hali jirenya akaka adan muri diwe kadurani san bota ko banalle amma kisi anan gambe khotin be khajeti yada so ya numon be khajeti yada gangam matan ay salma fi sinjer ma ki qawltiste wallahi ati makini akawul university ni bitami ni beta tanat wai maki atarani barni wala na ziyaron del sambodo bale wal tani iga wal gallakami mal janisa gallakami tani wata kalmar raje ga ayyun gide jiru namni ya khiyahu maki ko fandi ko chube khati ali maki ko fandi ko chube maki warkat na khanite masala maki da tigartin beha aso kan rabbiati fal natim beho so narado bodometiko ani maki akamaki tinjo akagaru ma nama media shi no media di wante maki wani beho wan isin maki ta tinjo garu akana ma media akana ma isin no media ta ni to koti akana nama social media kan rero dera walmanu turero koti social media kunilal jirenya kan kay khana khaysa si utaljes median wandi na ra argeta ke wajrati mjontoni to lumara normally baka wal magalati live jirenya no ti social media ratti barre shinistana namonni edunile agafum biyabo bila ka wadin do live ma jirenya hawasumati tu social media ratti barre gafum barusan garu daraja khana range kanati anwaitu anganda kabe kama je hiyan so ishini zakasu matawudan da namni khamuti yefanna fula duran ile khana daraj baka khanan gaha akana naradula ma akana tiba kaunda ya mama tika gudam maka khiya ya ma te ma kin plana ba fati daraja khanan je dedi ya da khiya garu gise baka khana ge sutti guf abum ti fe dewu dalaga dalagu khaysati namni namani e mistake an dalilin garu badira namni difama wow mali badi balle sura e duba debu qaroma amma lamma fa ideetu social media keessattuu live taakida abbaa khamuni dogo gorsis namuma ati taa'ee si daawwatu kana akkati kabajaa dhabduuf akkati jechoota waanuma si afaan keessa jiru afaan nagaa bareedaa baastee dubbisne namni si godhu keessattuu nama si kee fakkaatee si kidahoo godhatee si jekkatudha maatiin hiriyaatiya so asirra nama kuma takkaaf dubbata kaatu jira naman osoo waan feene ishiin balleessite laalee jibbuun feenarraa himaatu wallahi lazim ishii laalee hin jibbine misteeka fedhe osoo ishiin daleete seenee laaluu hin laalle maaliif akka hin jibbineef akka isii laalee badii ishii saniif ishiin jibbine jechuudha seenuu dhiisuu yookaan bakka isiin aartee takkaa meen laayifii kanarratti gisa ishiin aartee uummata warra ishii ga'u kan geenye namoota keessaa utaalchisisanii mijoo wanti gise godhanaa akkasii wanti taatu hin seenee laalu qabuus hin danda'u
deeggaruu hin danda'u. Maaliif namni keessaa si utaalchisa waan ta'eef. Sa'a kanatti waan takkittii qofa osoo goote jecha kana keessaan jechuun dubbachuu barbaade deebuu asirratti dubbachuu hin barbaanne illee sittaa san tureera. Takkittiin sitti dubbadde san yoo hawwatu ta'ee abbaa kamuu karaa kameenuu ni dubbatu. Maagiin arsii taate abbaa feetaa taatu. Duris jalqabarraa kaasee Harargees taatee Arsiis taatee Wallagga Walloo taatee Baalee Gujii fi Karrayyuu taateeti.